Doktor, Wayii. akkamii dhimma Bashaatu kana maalirra geessan akkami? Abshaalom namni jedhamu kun waan ajjeese natti hin fakkaatu doktor. Maal? Na duukaa namni dhufe nama danuudha. Beekadheen ture as illee jiru. Deemi been bayi. Guyyaa dhumaati. Anaafis isiniifis guyyaan kun guyyaa dhumaati. Akka guyyaa dhumaa ta'e shakkii tokko iyyuu. Kanaaf akka ani barsiisaa Boodanaa wajjin hojjechaa ture mucaan kun nurratti bareera. Maaksii fayyadamee akkan barsiisaa Boodanaa wajjin hojjechaa ture waan nurratti bareef buusaa baasuu qabna. Kana qabaate beenaa. Asirraa karaan ba'u qabu. Asirraan ba'a. Karaa lama qofan jira. Har'aas ittiin bu'ee jechuudha. Wanta ta'e waan jiru hunduma utuu nan dhoksin tokko tokkoon toora galchinatti ba'a. Si eegan jira. Itti fufi. Kan na qabe eenyu akka isaan ta'an hubachuu hin dandeenye. Hundi isaanii maaksii godhatanii jiru. Kaan immoo uffata gurraacha uffatanii turan. Isaan nama danuu turan. Na qabanii gara bosonaa na geessan. Yeroo si qaban gitaarra moo mirgarra fiigan? Isa kana wanta nu gadheen qabu. Waan rukutamee fi sana booda obboruu hin dandeenye. Nama meeqatu si rukute? Isa kanas hin hubanne. Garuu achi yeroo geetti lafa bosonaa bakka bosonaa sana yeroo geenyu na reebaa turan. Achi nama isaan faana jiru yoo hubachuu dadhabeyyuu barsiisaa Boodanaa hubadheera. Sana booda abbaa kootiif bilbilanii mucaa kee ajjeefna moo Bashaatu ajjeeftaa jedhee taasaa ture barsiisaa Boodanaa. Sana booddee turtii muraasa booddee abbaan koo viidiyoo erge. Viidiyoon ergasii Bashaatu ajjeese erge. Garuu wanticha akka nu badhetti abbaan koo ajjeese. Akkan ajjeesu kan godhe immoo barsiisaa Boodanaati. Namoonni isa faana jiran hubachuu hin dadhabeyyuu tokko maaksii godhatee jira. Warroonni kaan immoo uffata gurraacha uffatanii jiru. Kanarraa kan hafe waa biraan beeku. Garuu kan Bashaatu ajjeese abbaa koodha. Viidiyoo kan ergise abbaa kooti. Abbaa kee ajjeese? Sirriitti beekta qabatamaadha. bareedduu koo
Har'ammaa si arguun qaba. Eeyyin qofaa kiyyaan bulaa jira. Mana siree yeroo darbe wajjin bulle sanan qabadhee jira. Hanyan si godha har'a yoo dhufte. Hello. Maal barbaadde? Maal si gargaaru? Balbala kee dura jirra. Kottuutii ba'i. Humnaan cabsitanii isin yaada hartu? Gadi baatamoo maal wayye? Hin baatu taanaan cabseen seera. Rakkinaan qabu seeni. Anjakkaa amma jalqaba sitti himee isinis anis abidda baachaan jira wal fixna. Lubbuu kee irratti murteessaa jirta. Obsa daqiiqaa tokko siif hin kenna. Daqiiqaa tokkoon booda cabseen seenaa lubbuu kee irratti tarkaanfii fudhadha. Seenaa sodaa keessa hin qabu. Daqiiqaa tokko siif kenneeraan siin jedhe. Dafi daqiiqaa tokko na biraa qabda lubbuun kee darbuuf. Daqiiqaan tokko guute. Eeyyeegaa akka dinqiitti halkan bareedaa wal faana qabaatu. Beektanii tirii akkanitti si nyaadhu durattu. Eeyyee. Maal gochuu qabna? Akka balbala cabsinee seennuun lubbuu isaa irratti tarkaanfii fudhachuu qabna. Ukkaamsinee, affannee, ajjeesuu qabna. Akka seennuun danda'aa akka inni hafuura hin baafanne gochuu qabdu. Kottaa. Yeroo kennuun kee gaariidha. Waan gaarii goote to'annoo seera jala oolchina rakkoo tokko qaba. Hello. Nama wajjin hojjettan hin beektan isinis. Amma suuta jedhiitii meeshaa sirka jiru lafa qabu. Kaan hundeessan kaan lafa geessan meeshaa lafa kaan hundeessan. Garuu nutti hin bu'iin hin baana. Daba. Hojii. Otuu waa lolaa beektanii gaarii ture. Ba'uu barbaadde amma? Eeyyee. Sitti bu'uu dhiisu? Eeyyee. Dhugaa? Nutti hin bu'iin. Guyyaa nyaarraa guyyaa dhumaati. Eeyyee. Amma poolisiin dhufaa jira. Hundi keessan akka jirtanitti anis isinis manyaadhaa deemu. Dhagaamti? Hello. Abshaaloo? Hoteela kam? Hoteela Abdii moo? Gaariidha. Komaander akkam jirtu? Dhimmi magaalaa keenya keessatti dubbii kaasaa ture jeeqaa ture sunis dhimmi bashaa tufaa sunis naannoo kanatti argamaniiru waan ta'eef humna dabalataan ergaa amma to'annoo seera jala waan oolchinuu fi humna dabalataan ergaa deemaan jiranis ati moosuma taa'ina eegi. Kan dhufa? Nuyi poolisoota. Namni tokko kan sochoonu. Kam amma waan gootan tokko tokkoon utuu nan bisin natti himi. Keessaa hambifta taanaan irmijja dhumaa lubbuu keetti murteessaa jirti. Jalqabi. Garuu kanan jedhu yakkoota kana kan na dalagsiisaa ture, yakkoota kana akkan hojjedhuuf kan na dirqisiisaa ture humna baay'ee sodaachisaadha. Ani siniifiyyuu baay'ee sodaachaan ture. Sababni isaa kan yakka na dalagsiisaa ture na hojjechiisaa ture kun baay'ee danuudha.
Kanaafiyyuu akkuma jirutti ta'ee otoo bilisaan gannu dhiiftanii gaariidha. Ati nu sodaachisuu barbaaddeeti moo maalii yaaddeeti? Nuyi qaama seeraadha. Kana booddee wanti hojjettu tokko tokko nama natti si eegaan jira. Maaksii kanaan yaggoota amma ammaatti dalagdan lubbuu namaa irratti lubbuu qabeenya irratti waan hojjettan tokko tokkoon utuu nan bisin natti tokko keessaan bifta taanaan lubbuu kee irratti waan xumuraa hojjetaa jirta. Lakkiin inspektar. No, inspektar. Tole inspektar. Yakkoonni ani sinaaluu koo miti. Sinumaaf sodaadheen malee hundasaa yakkoota dalagaa turre seera jala eessayyuu dhaquu waan hin dandeenyeef sinitti nan hima. Eeyyee kan lubbuu nama danuu ajjeesaa ture maaksii kanaan anumadha. Akkan lubbuu baasuuf immoo na dudduuba kan jiru barsiisaa Boodanaadha. Yakkoota kana yoo amante adabbiin sirratti murtaa'u sirraa salphachuu danda'a. Yoo ta'u baate garuu umurii kee guutuu mana hidhaatti tortoruu dandeessa. Kanaaf waan gootan amantee karaa salphaa karaa nagaa milkaa'uu si wayya. Barsiisaa Boodanaan amma eessa jira? Barsiisaan Boodanaa biyya bakkee deemuuf tikkeetti kutatee hoteela qabatee jira. Algaa qabateera. Yoo barsiisaan kun qabame yakki isin amma ammaatti hojjettan sinirraa salphata. Inni hin qabamu taanaan itti gaafatamummaan hundumtuu sinirratti raawwata. Kanaaf lafa inni jiru amma bilbiltee adda baasuu qabna. Addan baasuu hin himu jetta taanaan sii dhumeera. To'annoo seeraa jala galteetta ba'uu hin dandeessu. Kanaaf lubbuu kee oolfachuu barbaadda yoo ta'e lafa inni jiru adda baasnaa bilbila sitti kennaa lafa inni jiru adda baasna. Hello. Attamitti amma Yoonaasin dhimma abshaaloo nama lubbuu tokko lubbuu lama baataa mucaan kun akkamitti galaafachuu dadhabdan? Goobes. Ani waan gaggeessuu dadhabdan natti fakkaata. Gaggeessitanii? Goobes kana kan barbaadamu cimina keessan isa akkasiin agarsiistan hin barbaada. Kan itti aanu immoo namni nuti galaafannu ani cimina keessan isa akkasiin barbaada. Kan itti aanu abshaalotti aanee kan nuti galaafannu kan bashaatu ajjeese Nasroodha. Isa kan akkatti qaba. Na barbaadde? Eessa jirta? Deemuuf moo? Bor deemtaa? Burga nama yoo wal agarree wayyuu hoteela isaa yeroo darbee dhuftee maallaqa narraa fuuti. Bakka sanan jira lakkoofsa 300. Akka namatti hin dubbanne. Tole. Yaa Rabbi na jaallatta. Lubbuu koo oolchaa jirta. Namoonni dhugaa'anii hojjedhe beekan tokko tokkoon gara si olitti ol ergamaa jiru. Kana booddee ajjeesaa bashaatu Nasroo galaafadhe taanaan eenyumtiyyuu na qabuu hin danda'u. Mana barumsaa koottis deebi'uu danda'a. Amma isin to'annaa seeraa jala jirtu waan ta'eef as turtu nuyi gara ni jiru deemna. Paaspoortii hundumayyuu xumuradheen jira. Guyyaa 2 booda nan barrara. Iyyeen hundumti isaayyuu xumurameera. Viizaan illee na harka ga'eera rukuchiifadheera. Guyyaa 2 booddee biyya kana keessaa nan baha. Kanuma.